dabarsee Walqaayitii fi Raayyaa kennuuf walii gale. Zammanii kaasee Goojjam keessaa gara Sudaan kan galee fi garii ajjechaa Samrii kan ta'an waliin wal argee jiraachuu odeeffannee jirra. Kanuma wal qabatee gara Sudaan osoo yaaduu gariin TPLF kara Eertiraa naanna'anii isa argataniiru. Marii gaggeeffame kanaan gariin Samrii warra Sudaaniin deeggaramee gara Walqaayitiitti bobba'uuf TPLF hidhattoota isaa gara Raayyaa fi Walqaayitiitti bobbaasuuf walii galanii jiraachuu odeeffannee jirra. Zammanii kaasee fi Mirree Wadaajoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay Raayyaa fi Walqaayitiin yoo dhuunfatee kara dugda duubaa raayyaa ittisa biyyaa waraanuuf itti walii galuu dhagahameera. TPLF waadaa waliif galii kanaan meeshaa waraanaa raayyaan ittisaa harkaa fuudhee akka kennuuf waadaa galeera. Duula TPLF uummata Amaaraa irratti taasisaa jiru kana naannichi waan beekuu akka hin qabaanne beektonni xiinxalanii jiraachuu fi sochii jiru TPLF kan himuu uummata Amaaraa keessa jiraachuu dubbataniiru. Oduu biroon duulli olaantummaa seeraa kabachiisuu taasifamuu cimeetti fufee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Daarraa ganda Goddimaa soostii Waarkaatti sakatta'iinsa humni waloo taasiseen meeshaalee waraanaa diinni ABO shanee uummatattiin daraaraa ture shanshallii bireenii 34 rasaasaa bireenii 200 qunqullaa tokkoo fi uffata qaamolee nageenyaa diinni dhoksee 53 dabalatee to'annoo jala oolee jira. Mootummaa nageenya uummataa tiksuuf duula olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jiruun aanichi diina hawaasaa nagaa saamaa ture hedduu irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne yoo fudhatamu kanneen daandii nagaa filatan immoo uummataan simatamaa jiru. Duula qindaa'aa nageenya waaraa buusuuf gootichi raayyaa ittisa biyyaa fi humni waloo fudhachaa jiruun hawaasni haaraa galfachuun fuula isaanii gara misoomaatti deebisaa jiraachuus ibsamee jira. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.